Godina Walloo aanaa Arxummaa Furseetti milishoonni sirnichaa maqaa nageenya hawaasaa kabachiisuu jedhuun murna piippiin magaalaa fi baadiyyaa aanichaa cufa keessatti bobbaafamanii jiran fulbaana 29/2025 shamarree qorii ganda mudhii birreessaa irraa gabaaf magaalaa Fursee baate kan maqaan ishee Faaxumaa Abduu jedhamtu sobaan yakkanii hidhata waboo qabdattiin jechuun garmalee reebanii magaalaa Furseetti hidhuun dararaa jiraachuun ifoomeera. Odoo biroon ammoo aanichumatti gareen maafiyaa piippii walii isaaniif illee naatoo hin qabne kan ragaa sobaa walitti ba'uun hanga ajjeechaa lubbuu osoo hin hafne fi walii isaan irratti fudhachuun beekaman fulbaan 28/2025 milishaan sirnichaa namni maqaan isaa Adam Massitoo jedhamu ganda Arjaa'oo irraa loon godaansisuuf gara caffaa deemaa osoo jiru milishoonni murna piippii daandii irratti eeganii ati woboo loluu diddaaf loon sababeeffattee baqachaa jirta nuti ammoo amma waa'ee loonii irra hin jirru hidhata woboo qabda ati shakkamaadha jedhanii reebicha hamaa irratti raawwachuun magaalaa caffaa roobititti hidhanii hiraarsaa jiraachuu jiraattonni dubbataniiru. Godina Walloo bakkoota garagaraatti eegdonni barcuma Koloneel Abiyyi Ahimad kun akkuma hawaasa nagaarratti dararaa hammeessaa jiraniin walii isaaniif illee walii galtee dhabuun wal ajjeesuu, wal hidhuu, wal reebuu fi wal shakkuun mooraa isaanii keessatti sirna dhablummaa fi wal gaarreeffannaan daran dagaagee diigumsaa fi raafamni hamaan mooraa isaanii mudatee jiraachuu namni keessoo piippii tokko ONM'tti himeera. Arsii Bahaa aanaa Martii keessatti murni biltsiginnaa uummata nagaa hidhuu, reebuu fi qabeenyaa saamuu jabeessan. Jalkinnaa sabaa waan qindeeffate qaba. Sirni abbaa irree biltsiginnaan kutaalee Oromiyaa hunda keessatti maqaa maatii qabsaa'otaa fi sabboontota jedhuun hawaasa nagaa jumlaan mana hidhaatti guuree hiraarsaa qe'ee Oromoo onsuu hammeessuun torban darbe fulbaana 25/2025 aanaa Martii ganda Shaamoo Gaaddoo jedhamu keessatti loltootni biltsiginnaa maatiin keessan maadhee waraana bilisummaa Oromootiin nuuf dhiyyeessaa jechuun namoota hedduu mana hidhaatti guuraa turuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeran. Namoota hidhamanii jiran keessaa kanneen maqaan nu qaqqabe Abdallaa Galmoo, Jamaaloo Galmoo fi Ziiraa Jiboo kanneen jedhamanidha. Akka jiraattonni gandichaa ONM'if ibsanitti namoonni kunniin yakka raawwatan tokkollee qabaataniif osoo hin taane waan hin beeknen yakkamanii mana hidhaa keessatti hiraarfamaa kan jiran ta'uu jiraattonni dabaluun addeessaniiru. Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaarteetti finxaaleeyyiin Amaaraa qonnaan bulaa tokko irratti ajjeechaa raawwachuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jaalbooree Addunyaa. Daba ilmaan Oromoo irratti hojjechuuf halkanii fi guyyaa rafanii kan hin bulle finxaaleeyyiin Amaaraa gargaarsa murna biltsiginnaan utubamanii aanaalee godina Bahaa Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa akkasumas kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaalee garaagaraa keessa maadheeffachuun haala nama suukkanneessuun hawaasa Oromoo saamurraa eegalee ajjeechaatti hiraarsaa ulfaataa raawwachaa jiru. Akkaatuma kanaan aanaa Jaardagaa Jaartee ganda Digaluu bakka addaa OB jedhamu irraa hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa maqaa faannoo jedhuun socho'an kunneen fulbaana 29/2025 qonnaan bulaa Oromoo maqaan isaa Obbo Gaaddisaa Oljirraa jedhamu haala suukkanneessaa ta'een ajjeesuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Namni kun wayita finxaaleeyyii kanneeniin ajjeefametti bakka addaa Odaa Gaallabuu jedhamu keessaa loowwan isaa osoo tikfachaa jiru haala suukkanneessaa ta'een ajjeesanii gatuun horii isaa ooffatanii akka deemanis jiraattonni gandichaa ONM'if gabaasanii jiru. Finxaaleeyyiin Amaaraa jibba ilmaan Oromoof qaban mul'isuuf murna biltsiginnaan utubamanii hidhannoo guutuun hawaasa Oromootti bobboon qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqisuu, saamuu, bakka buutee dhabamsiisuu, ajjeesuu fi ukkaamsanii qarshii guddaa gaafachuun hiraarsaa ulfaataa raawwatan ammeessanii jiraachuun ifoomee jira. Godina Harargee Bahaa aanaa Baddannootti ergamtoonni biltsiginnaa hawaasa saamuu fi hidhuu cimsanii itti fufan. Guutuu gabaasichaaf Jaalheeraan Gameessaa. Godina Bahaa Harargee aanaa Baddannoo Araddaa Gooroo Wadoo jedhamu irraa loltoonni impaayeratti maqaa gosa kaffaltii adda addaa itti dhahuun hawaasa ofiif waan nyaatee bulu hin qabne yeroo yeroon saamaa kan turan yoo ta'u ammas dinagdee hawaasaa dadhabsiisuu ittuma fufuun fulbaana 29/2025 maqaa kaffaltii nageenyaa jedhuun qarshii 300 hanga 500 irraa guuraa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Araddaadhuma kana irraa jaleewwan sirnichaa guyyaadhuma kana namoota hedduu maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu kanaaf walga'ii raaftan jedhuun dararaa kan turan yoo ta'u isaan keessaa kanneen maqaan isaanii nu qaqqabe Obbo Jamaal Abdullaa, Obbo Muhammad Hussein, Obbo Toofiq Adamii fi Obbo Muhammad Jamaal kanneen jedhaman yoo ta'an namoota kanneen qarshii 500 hanga 1000 adabanii gadi dhiisu jiraattonni araddichaa addeessaniiru. Kana malees
Araddaadhuma kana keessaa ergamtoonni biltsiginnaa kunneen fulbaana 29/2025 gufuu nageenyaa taate jechuun barsiisaa maqaan isaa Ahimad Sharafee jedhamu reebicha ulfaataa irraan gaanii hidhaatti darbachuun dabalataan ibsameera. Oduu biyya alaa irraa arganneen ammoo hooggantoonni gamtaa Awurooppaa waraanni Raashiyaa waliin cimee waan jiruuf tumsa ittisaa Yuukireen waliin qaban cimsuuf dhaadatan. Guutuu gabaasichaaf Jaalii Yaadannoo Oromiyaa. Hooggantoonni gamtaa Awurooppaa Yuukireen waliin tumsa ittisaa cimsuuf waadaa galaniiru. Kunis haleellaan Raashiyaan cimsaa jirtu ardii kanaaf balaan isaa guddachaa akka jiru akeekkachiisan. Pireezidaantiin mana maree Awurooppaa Antooniyoo Koostaan ibsa gaazexeessitootaaf waloon kennaniin walga'iin gamtichaa itti aanu onkoloolessa 23-24tti geggeeffamu guyyaa murtii ta'aa jedhan. Torban lama booda koomishiniin Awurooppaa qophii ittisaa bara 2030 irratti kaartaa daandii ni dhiyeessa. Manni maree Awurooppaas torban 3 booda irra deebi'ee ni walga'a. Sun yeroo murtii ta'aa jechuun Koostaan ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin dubbataniiru. Muummichi ministeeraa Deenmaark Meete Frederiksen Raashiyaan nu doorsisaa jirti, nu qorachaa jirti. Isaanis akka hin dhaabbanne akeekkachiisuun Kiiviif deeggarsa guddaa gochuun barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbataniiru. Hunda dura deeggarsa maallaqaa Yuukireeniif taasifnu cimsuu qabnaa jetteetti. Amma namni hundi maaltu balaa irra akka jiru beeka. Kaayyoon keenya inni guddaan Awurooppaa cimaa waraanni salphaatti filannoo hin taane ijaaruudha. Dhimmoota baay'ee falmisiisaa ta'an keessaa tokko pireezidaantiin koomishinii Awurooppaa Ursulaa von der Leyen yaada dallaa diroonii jedhu kan xiyyaarota nama maleessa waraana keessatti fayyadamuu guddachaa dhufe ofirraa ittisuuf qophaa'e ta'ee jira. Poolaandii, Rumaaniyaa, Istooniyaa fi yeroo dhiyoo asitti Deenmaark dabalatee biyyoota miseensa gamtaa Awurooppaa naannoon qilleensaa isaanii sarbame waliin tumsa akka qabdu ibsiteetti. Cabni seeraa kun qaama tooftaa waraanaa wal makaa yoo ta'u, kunis doorsisa deebii cimaa fi kutannoo qabuu fi deebii Awurooppaa irraa gaafatanidha jetti. Lammiin Awurooppaa kamiyyuu fi iskweer saantimeetiraa Awurooppaa keessa jiru hundi nageenya qabaachuu qaba. Dirooniin yaada waraanaa guutuu akka jijjiiran amma namni hundi beekaa jedhan Frederiksen. Daangaa qaxxaamurree diroonii ittisuu keessatti teekinooloojii diroonii irratti investii gochuu qabna jechuun maqaa kanaaf baay'ee dhimma hin qabu hanga inni hojjetutti jechuu isaanii Anaadooluun gabaaseera.